wala leessa biyya keenya keessa na caqasaa maaloo warri alaaf keessam mata dureen isaa makaraa jaalalaa sinjala nan jette afaan kee damma gootee hin ta'u sinjennaan ana hamaana gootee jaalalaan madeessitee asiifachin qabdeena hiite kana qofas miti kaat baay'uma namiite kaayyoo barnoota koolleem akkanitti fufneen na jalaa guduun fite onnee bormalu na jalaa madeessite na jalaa balleessite gidiraan macheessite baay'uma badiin kee maal kana qofa ree silaa kan infitu meemaaf kan gubadhu ani yoonas dhiise kan biraan argadhu wayo kaacarraa wayo cungaarra koo luqqiste namiite onnee jaalala barbaadu jibba keetiin hiite ana maafan sitti maradheem maafan of dagadheem maafan ta'e gadheem barnoota koo dhiiseem maafan sifaana kaadheem ani yoonan si dhabeem kan carraa kun argadhu kan akka kun argadhu jaalalti kee kuni harrumarraa ka'ee yoo anas nagahe maal jettu damma koo hamtuu taatus jiruun waliin dabarsinee makaraas argineen maalas godhareem daba kee dubbachuuf garaan koo raafameem dubbachuus dadhabeem baay'uma cuqaafameem anoo maafan gubadhaa dubbadhee tan baafadhamu hitee nama deessitee keessa koo guggubeef deem gubadhu sin jedhu qabbana himale ayii yaa jaalalaa siif maaltu malaam sin jaaladhana jennaan na jaaladhu maarreem maaloo yaa jaalalaa siif maaltu malaam abdiin guyyaa boruu dukkanarra anaaf kana jechaa turees warra sobaan jaalatem kanan jechaa turees warra sobaan jaalate sin jaaladha jedhee dhaadatem qarshii irraa argannaan rakkootti gatee warra irraa baqatem qarshii irraa argannaan rakkootti gatee warra irraa baqatem waan dhaggeeffataniif guddaa galatuma. Ashama harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo maatii Shawaa Entertainmentuu nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalala bootu bakkuma jirtanitti isin akka qabu jechaatiin walaloo nama isin dubbisa kanatti akka bohaartan abdiin qabam akkasumas immoo walaloo kana immoo hiriyoota keessaniif sheer godhaa walaloo baay'ee gabaabduudha namatti tola dheeratan abdaddam kana malees immoo warri chaanaalii kanaaf immoo haaraa taatan yookaan immoo subscribe osoo godhin amma ammatti jirtan subscribe nu gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessam akkasumas qophiilee nuti isiniif gadhiisnu hordofuuf ammoo mallattoo notificationii gadi tuqadhaatii nu hordofaa isiniin jennam wanti biraa immoo wanti jechuu barbaade akkuma beekamu maqaan chaanaalii kanaa duraan Shawaa Entertainment ture amma garuu gara Oroviitiitti jijjiirameera maaliif jijjiirame kan jetta yoo ta'e rakkoo baay'ee ture fakkeenyaaf keessattuu namoonni hedduun yeroo search godhan in argatanii chaanaalii kana jechuudha Shawaa Entertainment jedhanii yoo search godhan kanneen akka Minnaw Shawaatu bahaa fi baay'ee isaa kanneen biraatitu bahaaf jechuudha sababa kanarraa kan ka'e maqaan isaa gara Oroviitiitti jijjiirameera Oroviit jechuun maal jechuudha kan jette yoo ta'e immoo Oro jechuun Oromiyaadha Viin immoo voice yookaan sagaleedha Iin immoo Shawaa Entertainment irraa kan dhufe jechuudha Entertainmentittiidha tiin immoo tuubidha kanadha jechuudha maqaa isaanii jijjiiradheeffamu namoonni search godhanii argachuu hin dandeenye kanaaf waan nutti maniif immoo nutillee moobaayila biraatiin mokkorree turre yookiin yaallee turre sababa kanaan nuyi argachuu hin dandeenye sababa kanaan maqaa jijjiiranne jechuudha kana booda Oroviit irratti subscribe like share fi comment gochuudhaan mallattoo notificationii gad tuquudhaan nu hordofuu dandeessu.